የውጥ መጠናከር አለበት። መደመር ኢንአክሽን እንደዚህ አይነት አራምባና ቆቦ ቢሰበሰብ የገረወይና ማዕት ውጤት ያመጣሉ ያላችሁ ድምጽ ብቻ ነው። Duula cimaa Jawaar irratti banamee fi marii hayyoota siyaasaa Itoophiyaa garaagaraa walitti qabamuun Ameerikaatti gaggeessan. Ashama akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Voice of Oromiyaa. Nagaan keenya bakka jirtanitti isin haadha qabu jennaa. YouTubein kun haarawaa egaa asirratti dhufnee yaada tokko akkasumas ammoo haala biyyattiin keessa jirtu irratti waa dubbachuuf deemna. YouTube kanaaf warri haarawaa taatan akkasumas ammoo YouTubein isa haarawaa subscribe godhaa. Arrarraa jalqabee YouTube Voice of Oromiyaa irratti guyyaa guyyaatti odeeffannoowwan jiru akkasumas ammoo haala biyyattii irratti yaada mataa keenyaa kan nuudhaaf dhuunfaatti YouTube haarawaa bannee jirra. YouTube kana ammoo guyyaa nuu mijate hunda viidiyoo takka gadhiisuudhaaf ni yaalla. Yoo mijachuu baates rakkoon hin jiru. Arra immoo haarawaa YouTube irratti wal baruudhaaf dhufna tokko kan biraa dhimma jabaa tokkoof dhufna. Egaa siyaasa Itoophiyaatiin wal qabatee guyyaa wantoonni haaroon ta'an hedduutu jira. Wantoota sun ammoo gara oduutiin isin biraan gahaa turre. Asiin ammoo YouTube kanarratti yaada dhuunfaa keenya akkasumas ammoo waan nutti dhaga'amu waan keessa keenya jiru ibsannaa jechuudha. Egaa irra dhimma tokko irratti dubbachuuf dhufnee dhimma kanarratti isinis yaada keessanii kennattanii anis yaada kiyya kanneen deemaa jechuudha. Dhimmi arra irratti dubbannu marii hayyoota siyaasaa Itoophiyaa kaleessa Ameerikaa Virgiiniyaatti gaggeessanidha. Marii tana Jawaar erga ibsee booda yookaan beeksisee booda dhimmi kun baay'ee ajandaa ta'eera. Wal jalaa fuudhanii gareen faarsee bulaas gareen mootummaa deeggarre yookaan mormituunis dhimmicha ijoo taasiseera. Egaa mariin hayyoota siyaasaa Itoophiyaa waggoota booda gaggeeffame kun gariif yoo gammachuu ta'u gariidhaaf ammoo waan rifaasisaadha beekama. Siyaasni Itoophiyaa yeroo ammaa siyaasa waraanaa ta'eera. Siyaasa marii sodaatamu ta'eera. Siyaasa abbaan fedhetti taphatus ta'eera. Marii akkuma amma dura deddeebiin gaggeeffamaa ture. Mariin ammas gaggeeffameera. Kaleessa immoo Jawaar, Lidatu, Profeesar Isqeel, Obbo Baqqalaa Garbaa dabareemas qaamonni siyaasaa warri faannoo deeggaran kan waraana bilisummaa Oromoo deeggaran kanneen ammoo siyaasa Itoophiyaa sabaa fi sablammii keessa jiranilleen kaleessa bakka Jawaariif Lidatuun argamanitti Virgiiniyaatti wal arganii marii bal'aa gaggeessanii ibsa baasaniiru. Ibsa jarri baase booda dhimmi kun irra caalatti ammallee ajandaa ta'e jalqabumaa erga Jawaar dhimma kana beeksisee booda hedduun waa'ee marii tanaa irratti yaada kennaniiru. Immoo gama mootummaatii rifaatuu guddaan mul'ateera. Marii tanaan wal qabatee Jawaar irratti addatti duulaatu gaggeeffama. Duraanis beekamaadha. Mariiwwan gaggeeffamu hunda keessa Jawaar yoo mul'ate wanti san akka ajandaa ta'u ifaa jechuudha. Sababiin isaa Jawaar nama siyaasaa guddaadha. Nama siyaasaa beekamaadha. Nama siyaasaa sodaatamudha. Jawaar sirna tokko qeerroo waliin ta'ee jijjiiruu dandeera. Kanaaf sodaatama. Kanaaf waa'een isaa baay'ee qoodamaa jechuudha. Fakkeenyaaf marii kaleessa gaggeeffame Lidatuun ni jira. Profeesar Isqeel ni jira. Obbo Baqqalaa Garbaa ni jiran. Namoota san keessaa kan irratti xiyyeeffatame Jawaarii jechuudha. Waan namoonni ja'an dura marii sanarratti maaltu mari'atame kan jedhu ijoo dubbiiti. Marii kaleessa gaggeeffame irratti waan afur irratti akka xiyyeeffatanii mari'atan qaamonni marii kana irratti hirmaatan ibsaniiru. Jawaar ibsa irra maxxanseen ibsa gareen sun baasi jechuudha. Jawaar irra maxxanseerraa akkaan hubadhetti waan afur irratti bal'inaan xiyyeeffataniiru. Wantoonni afranis inni jalqabaa haala yeroo ammaa biyyattiin keessa jirtu irratti xiyyeeffatanii waadanuu dubbataniiru. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana sirni kun sirna Oromoo akka hin taane amma dura beekamaadha. Mootummaan kun mootummaa Oromooti. Mootummaan kun mootummaa keenya. Mootummaa keenya immoo jabeeffachuu qabna. Wanti jedhu bal'inaan gama mootummaa naannoo Oromiyaatii dhaga'ama. Baay'isawwan waggoota dura mootummaa federaalaa keessaas qaamonni mootummaan kun kan Oromooti jedhan guddachaa dhufanii as dhiyoo immoo mootummaa naannoo Oromiyaa keessumaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaan kun mootummaa Oromooti. Mootummaa Oromoo abbaan tokko hin cabsu jee dhaadachaa ture. Dhimma kanarratti hayyoonni dabrees qaamonni siyaasaa saba akka Amaaraa kan Tigree mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhanii yeroo itti fudhatan hedduudha jechuudha. Achirraa jalqabee warri akka Amaaraa waggoota baay'eef uummata keenya cunqursaa turan, dararaa turan, ajjeesaa turan baala gizee baala taraa jaanii uummata keenyatti maqaa moggaasuu mootummaa kana kan Oromoo fakkeessuuf guddoo yaalaa turanii. Baay'isawwan warri amma marii irratti Jawaar fa'aa wajjin hirmaate hedduun isaanii waggoota dura warra mootummaan kun already mootummaa Oromooti jee uummata Amaaraatti himaa turedha. Warri san kaleessa Jawaar wajjin gaafa mari'atanii already mootummaan kun mootummaa Oromooti miti. Mootummaa sabaaf sablammii miidhaa jiru, Oromoos miidhaa jiru jaanii walii galaniiru jechuudha. Mariin isaanii guddaan kan irratti ture.
asirratti wal hubachiisanii adda baaniiru. Gareen faannoo waggootaaf mootummaa Oromoo balleessina. Mootummaa Oromoo badii mootummaan kun raawwateef bor Oromootti itti gaafatama jechaa turan. I think marii ammaa kanarratti ilaalchi isaanii ni jijjiiru jedhee abdadha. Garuu isaan hin amanamanii ta'ullee yoo xiqqaate ilaalchaawwan negatiivii mootummaa kana kan Oromoo fakkeessanii uummata keenya ittiin dararuudhaaf qophaa'an san jijjiiruu danda'u. Mariin amma qaama siyaasaa Habashaa wajjin gaggeesse Jawaar badiidha jedhamee waan fudhatamu natti hin fakkaatu. Sababiin isaa ilaalcha jarri qabu sun jijjiirsisuu malaa jechuudha. Kanaaf mariin kaleessa inni jabaan irratti xiyyeeffate tokko mootummaan kun kan Oromoo kan taane jarri waliif galaniiru jechuudha. Fakkeenyaaf warri faannoo duraan mootummaa Oromooti jedhan kaleessa irraa jalqabee ilaalcha isaanii jijjiiruu jechuudha. Marii kaleessaa irratti akka hubatametti. Inni biraa garaagarummaa dhiphisuudhaan qabsoo waloo gaggeessuu kan jedhudha. Kun mootummaa kanarra walii galaniiru. Warri siyaasaa Jawaar dabalatee Lidatuu dabalatee mootummaan amma jiru kun guutummaatti waloon taanee buqqaasuu qabna. Dhimma waliif galuu irratti waliif gallee kan waliif hin galle ergasii booda erga mootummaan kun jigee booda irratti waliif galla. Amma qabsoo waloo kan mootummaa kana jigsuu irra qofa irratti xiyyeeffannaa jedhaniiru. Kanarrattis guddoo mari'atanii sadaffaa irratti immoo ce'umsa gaafa mootummaan kun jige achi booda maal ta'uu qabu irratti kan jedhu irratti dubbataniiru. Kanaas bal'inaan kaasanii akka dubbatan ibsaniiru. Inni dhumaa ammoo walga'ii tana gara fuulduraatti itti fufuudhaaf jarri waliif galaniiru. Osoo dubbannu amma duraas mariiwwan qaama siyaasaa Amaaraa wajjin, Tigree wajjin, sabaaf sablammii wajjin gaggeeffaman akkasii qaamota siyaasaa Oromootirraa mul'ateera. Amma dura waggootan dabre mariin akkasii qaamota siyaasaa Itoophiyaa garagaraa walitti fidee hin jiru. Amma garuu mootummaa kanarratti qaamni hundi qabsaa'aa waan jiruuf kun hundi amma walitti dhufanii dhimma waloo biyyaa irratti mari'annee mootummaa kana jigsuu qabnaa jedhanii murteessan. Amma dura mariin akkanaa gama onlaayiniitiin gaggeeffamee ture. Jawaarii fi Liddatuu faan qopheessanii abroonnati Itoophiyaa jechuudha. Marii gaggeessanii akkamitti akka biyyi garagalchan irratti waa danuu dubbatan. Sana booda qaamonni siyaasaa Oromoos duubaan dhufanii marii wal fakkaataa qaamonni siyaasaa Oromoo beekamaadha. Paartiilee garaagaraa jira. Nama ilaalchi siyaasaa baay'ee gargar fagoo qabu jira siyaasa Oromoo keessatti. Warri san hundi walitti dhufanii horn conversation irratti dhimma Oromoof Oromiyaa dabrees dhimma Itoophiyaa irratti dubbatanii ibsas baasanii turanii deemee amma mariin waliigala abroonnati Itoophiyaa irra citee sabaa fi sablammiin marii gaggeessaa jiran jechuudha. Qaamoo warri siyaasaa sabaa fi sablammii irraa ta'an kan akka Jawaarii fi Lidatuu kan akka Sibaat Naggaafaa walitti dhufanii marii guddoo gaggeessuu irratti argamuu jechuudha. Mariin kaleessa gaggeeffames tanuma akka amma dura onlaayinii gaggeeffamte lafa buutee ta gaggeeffamtedha. Osoo dubbannu amma dura Abiyyi marii taraa duraa gaggeeffamte gama onlaayiniitiin akka waan gaariitti akka ilaalan. Dabree ammoo warri amma marii tana gaggeesse humaa akka hin finne dubbatanii turan Abiyyi. ያየሁት መጠናከር አለበት። መደመር ኢን አክሽን ነው። እንደዚህ አይነት አራምባና ቆቦ ቢሰበሰብ የገረወይና ማዕት ውጤት ያመጣሉ ያላችሁ ነው። ድምጽ ብቻ ነው። ድምጽ ብቻ ነው። ምክንያቱም ኢብሳ Abiyyi san irraa yeroo san kan mul'atu lafatti jarri humaan fidanii afaan irra kadabre marii haa mari'atanii jaanii turan. Mariin garuu itti fufee mootummaan immoo guyyaa guyyaatti sodaa hin dhiifne jechuudha. Amma mariin kaleessa gaggeeffameera jedhamee suuraan maxxanfame. Suuraan maxxanfame sana booda qaamonni mootummaa keessumaa gareen ijaaramee jira. Garee Raayyaa Miidiyaa jedhama yookaan Faarsee Bulaa jedhamu. Dhimma tana baay'ee maxxansaa turanii sheer godhanii walii hafarsanii arraba lola waan hedduutu ture jechuudha. Fakkeenyaaf irra caalaatti Jawaar irratti kumaan jalqaba Jawaar irratti xiyyeeffatame lola baay'eetu deemaa ture. Edarraa jalqabee jechuudha. Erga Jawaar suuraa san maxxanse kan baay'ee na ajaa'ibe garuu Jawaar akkamitti gaggeessaa jara sanaa hin taane kan juutu miidiyaa hawaasaa irratti ijoo ture. Baay'ee kan nama ajaa'ibu namoonni hedduun sagantaa qopheessaa fi sagantaa gaggeessaa garaagarummaa isaa waan wallaalan natti fakkaata. Fakkeenyaaf namoonni baay'een an ilaalaa ture suuraa Jawaar as gattaa'u Lidatuun achi dura gubbaa taa'ee mariisisu. Wal bira fidanii suuraa takka tan Abiyyi amma dura ni jirti. Abiyyi ministeerota isaa mariisisu. Maxxansanii wal bira fidanii Abiyyi ilaal bakka taa'ee mariisisu. Jawaar ilaal kun ilaal har'a gad deebi'ee ijoollee jala taa'ee mari'ataa jedhan. Walitti hin dhufuu beeke. Hunda caalaa kan na ajaa'ibe karoorri Jawaarii akkasii jala taa'ee Lidatuun akka nu bulchufaa karoorfatee hojjechaa jira jechuun Jawaar irraa Habashaa jala nu deebisuudhaaf yookaan jara jalatti nu deebisuudhaaf jarri akka nu bulchuuf dhamaa jira. Jaanii suuraa kanaan wal qabatee hedduun
maxxansaa turanii barreeffamoota garee faarsee bulaarraa sodaa guddaa ni mul'atanii dhimmichas baay'ee falmii kaaseera. Sodaan immoo akkuma duraanis beekamudha. Mootummaan garicha haga fadhee babbaaseeyyuu mariin guyyaa guyyaan ni gaggeeffama, guyyaa guyyaan ajandaatti kennama, jarri guyyaa guyyaan ajandaa isaanii fudhanii hafarsan. Hundumaaf gaafa qaamni siyaasaa akkasii walitti dhufu baareen akkasii ni jira. Amma marii kalee isaa tanarratti hagam rifaatuu guddaan akka deemaa jiru. Mariin tun hagam akka bu'aa qabdu jarri ni beeka, jaraaf beeka. Baay'ee kanaafis booyuu jechuudha. Amma nama guyyuma kana qofa nama hordoftoota guddaa qabu kan mootummaa deeggaru qofa miti. Mootummaa jalaan faxaraa jiraatu guyyuma kana qofa poostii 12 ka poostii godhee jira. Waanuma Jawaar qofa. Akkamitti Jawaar hin mariisif? Jawaar lidatuun irratti deebisuudhaaf maaliif dhama? Kanuma bakka guyyaa guutuu kanuma. Kaleessa irraa jalqabee ajandaan biraanii hin jiru jechuun miidiyaa hawaasaa gubbaa. Egaa kunimmoo waanuma baratamedha amma duraas inni jira. Immoo mariin miidhaaf bu'aa qaba kan jedhu namoonni beeka. Mariin eessatti rakkoo qaba mariin? Eessa isaatu rakkoo qaba? Fakkeenyaaf jarri kun baandaa ta'anii biyya alaatiif ergamanii biyya irratti hin mari'anne. Waan biyya irratti qaamni siyaasaa mari'atu kamuu rakkoo qaba jedhee nama waan akka kiyyatti yoo ta'e. Keessumaa'uu mariin qaamota siyaasaa garaagaraa wajjin gaggeeffamu kan nagaa biyyattiitiif yoo ta'e homaa rakkoon hin jiru. Amma mariin Jawaar qaamota siyaasaa Habashaa kana wajjin gaggeessu warra illiitii Amaaraa kana wajjin gaggeessu seerumaa dogoggora qaba jedhee nama sababiin isaa jarri kun waggaa 7 kana ilaalcha badaa fudhatan qabu. Negatiiva Oromoo irratti qophaa'anii jirantu jira. Kanaaf keessa ganna kunu qabsoota akka gaafataa jechuudha. Gara fuula duraatti wantoonni amma dura mootummaan badhaadhina uummata Amaaraa godhe gara fuula duraatti Oromoo aarsaa kaffalchiisa, dhugaan kaffalchiisa. Sababiin isaa mootummaa kana amma mootummaa Oromoo ta'ee uummanni fudhata. Waan kana hundaaf qabsoo gaafataa jechuudha. Gara fuula duraatti uummanni kun aarsaa akka hin kaffalleefu mariin barbaachisaadha. Mariin qaama siyaasaa kam wajjin gaggeeffamu? Mariin biyya keessatti mariin waan biyya irratti gaggeeffamu Itoophiyaa fi Oromiyaa irratti gaggeeffamu dogoggora hin qabu jechuudha. Jawaar qaama kana wajjin mari'achuun rakkoo qaba? Rakkoo hin qabu. Immoo wanti tokko hubatamuu haa qabu kan namni yoo ta'es dubbachuu qabu qaamonni siyaasaa Oromoo akkuma marii qaama biraa waliin gaggeessan ofii waliin gaggeessuu qaban jedhanii gaafachuun sirriidha deeman. Fakkeenyaaf warri siyaasaa Oromoo ilaalcha garaagaraa qaban adda fagaatan kan qawwee qaban kan hin qabne walitti dhiyaatanii akkuma dura horni qopheessanitti walii mari'achuu dhimma biyyaaf Oromiyaa irratti dubbachuu nagaa biyyaatiif dhiphachuu irratti yoo dubbatan maa rakkoo hin qabu. Dabree immoo of bira dabranii Oromoo wajjin mari'achuunis sirriidha jechuudha. Egaa amma yuutuubiin isaaraa dhimma marii tanarratti kan qaban kanuma marii biraatiin hanga walitti deebinuutti yeroo gaarii.